Harka fuunee akka maltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan jechoota wal dhabdee hammeessan walitti darbachuudhaaf of qusachuudhaaf walii galanii jiru. Waliigaltee ulaa galaanaa jalqaba bara kanaatti Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffame hordofee hariiroon isaanii kan boora'e Itoophiyaa fi Soomaaliyaan tibbana jechoota wal dhabdee hammeessan walitti darbachuurraa of qusachuudhaaf waliigaluun isaanii gabaafame. Biyyoonni lameen waliigaltee kanarra kan gahanii torban darbee ministeera muummee Abiy Ahmed fi pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed adda addatti pirezidaantii Keeniyaa William Ruto waliin erga mari'atanii booda ta'uu miidiyaan biyya Keeniyaa The East African jedhamu maddeen dippiloomaasii heeruudhaan gabaasee jira. Haaluma kanaan biyyoonni lamaan torbanii galame kanarraa kaasanii jechoota jajjaboo jijjiiruu fi dhimmichi ilaalchisee ibsa wal dhabdee gidduu isaanii jiru ammeessuu baasuu irraa akka of qusatan waliigaluu gabaasi kun heeree jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo waliigalaa kanneen hafanii fi irra deebiidhaan gaggeessuudhaaf baajatni akka ramadamuuf eegaa jiraachuu ibse. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo waliigalaa ja'affaa erga gaggeessee waggoota 3 booda naannolee filannoon guutummaan guutuu fi gar-tokkoon ittiin gaggeeffamne 4 keessatti waxabajjii 13 bara 2024 filannoo gaggeessuudhaaf qophaa'uu beeksise. Boordichi dhimma sagantaa filannoo baasee ilaalchisee marii bakka bu'oota paartilee siyaasaa fi dhaabbilee siivilii waliin jimaata darbe gaggeesse irratti walitti qabduun boordichaa aadde Meelaat Warq Haayiloo naannolee 4 filannoo waliigalaa hafanii fi irra deebiidhaan gaggeeffaman Beenishaangul Gumuz, Affaar, Somaalee fi giddugaleessa Itoophiyaa ta'uu isaa ibsanii jiru. Teessoo mana maree naannolee 26 kan gaggeeffamu ta'uu akkasumas raawwii hojii kanaatiif mootummaan baajataa akka gadhiisuuf eegaa jiraachuu ibsanii jiru. Baajatni gadhiifamuun dirqama yoo hin taane kana caala nu deemsisuu hin danda'u. Gama keenyaan wantoota baajata hin barbaanne hundaa raawwannee xumurreerra. Ammaa booda baajatni gadhiifamee boordichi akkaataa sagantaa baaseen itti fufuu akka danda'u nan abdadhas jedhamee jira. Itoophiyaa fi Qaatarii dhimma raayyaa ittisaa fi hariiroo waloo irratti mari'atanii jiru. Jilli ministeera raayyaa ittisaa Itoophiyaa Abrahaam Balaayin durfamu itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera raayyaa ittisaa Qatar Khalid bin Mohammed Al Atiyyaa waliin wal quunnamuun dhimma raayyaa ittisa biyyaa fi dhimmoota waloo biroo irratti mari'atanii jiru. Jilli Abrahaamin durfamu kuni gara Qaatarii kan malee agarsiisaa fi marii humna ittisa galaanaa Doohaa sababeeffachuu irratti hirmaachuudhaafis jedhamee jira. Marii kana irratti akkaataa tumsa raayyaa ittisaa fi dhimmoota waloo biyyoota lamaanii guddisuu irratti mari'achuun kan gabaafamee fi Itoophiyaatti ergamaan raayyaa ittisa Qatarii Birgaadeer Jeneraal Mohammed Ali Al Hajirii fi aangawoonni biroon waliigalticha irratti hirmaatanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeen Itoophiyaatti ambaasaaddara Fiinlaand Siinkaa Antiilaa waliin mari'atanii jiru. Mariin isaanis dhimmoota walta'iinsaan hojjechuun danda'amu irratti kan xiyyeeffate ta'uu gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsanii jiru. Ambaasaaddar Siinkaa Antiilaas yaadannoo injifannoo Adwaa daawwachuu fi hojiilee hojjetamanis dinqisiifachuu isaanii himanii jiru. Guyyaan yaadannoo lubbuun darbuu waggaa 8ffaa artist Admaasuu Biraanuu yookaan Abbaa Lataa jedhamuun beekamu yeroo duraatiif mana barumsaa taatummaa Abbaa Lataa keessatti sirna dungoo ibsuu raawwachuu barattoonni akkaadaamichaa raawwatanii jiru. Artist Abbaa Lataa bu'uura guddaa aartii Oromoo keessatti hojjete kan darbe yommuu ta'u sirni yaadannoo isaa yeroo duraatiif mana barumsaa taatummaa akkaadaamii Abbaa Lataatiin kabajamee jira. Manni barumsichaa dungoo ibsuudhaan yaadannoo sammuu taasisuun cinatti agarsiisa adda addaa barattoota mana barumsaa akkaadaamii Abbaa Lataan dhiyaateen yaadannoo taasisee jira. Sirni yaadannoo kun barsiisota, barattootaa fi hooggantoota akkaadaamichaatiin kan taasifame yoo ta'u, karaan isaan jalqabsiisanii barattoota mana barumsichaatiif ogeessota garaagaraatiin kan itti fufu ta'a jechuudhaan akkaadaamichi ergaa karaa miidiyaa hawaasaa isaa dabarseen ibsee jira. Baankiin Awaashii dhaadannoo itti quufinsa maamiltoota sadarkaa olaanaan mirkaneessuudhaaf carraaqna jechuun torbee maamiltoota damee isaa hundatti guyyaa har'aa kabajuu eegaleera.
Sagantichi hojii gaggeessaa olaanaa baankichaa Tsahaay Shifarraa kan eegalchiisan yoo ta'u, baankichi fedhii maamiltoota isaa guutuudhaaf caalatti hojjetaa jira kan jedhan hojii gaggeessaa olaanaan baankii Awaash Tsahaay Shifarraa damee baankichaa hundatti hojiirra kan oolu torbeen maamiltoota kun torban tokkoof kan turudha jedhan. Kaayyoon isaas kenna tajaajila maamiltootaa fooyyessuudhaaf akkasumas itti quufinsa maamiltootaa dabaluufidha kan jedhame yoo ta'u, tarsiimoo Itoophiyaa dijitaalaa dhugoomsuu jedhu hordofee tajaajila baankii dijitaalaa haaraa fi si'ataa Awaash Bir Piroo kan maamiltoonni kanfaltii karaa garaagaraa ittiin raawwatan hojiirra oolchuu isaas himee jira. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa.